Arda naga nage, Liban naga nage, Liban golbadidi naga nage, Tula salla naga nage, Ladu shani naga nage, Yabal garbi naga nage, So duboke naga nage, Dubugdire naga nage, Moyal golbadidi naga nage, Arerogoro naga nage, Goron oromo chenna naga nage, Gada naga nage, Gada mojin karoba naga yat, Amega mijule fudanne garmudat ya. Gada shananu afur nyaadhe yoo xaaliyaan dhufe ilmi leonti seera ka amma dura jedhanii na dhillema fuudheera tokkochillee daraboon kiyyan jiru. Maanguddoon Oromoo yoo eebbisu yeroo hunda jecha inni keessaa hin hambisnetu jira. Innis umurii raagaan dulloomaa kan jedhudha. Umurii raaganii jireenya addunyaa kanaa dhandhamachuun carraa hin argamnedha jedhus dhugaadha. Umuriin waa hedduu nama agarsiisa. Addunyaa kanarraa namoonni umurii dheeraa jiraachuudhaan galmee dinqisiifannoo addunyaa irratti galmaa'an ni jiru. Kanneen keessaa tokkoffaan lammii Firaans Jaannee Kaalmeet jedhamti. Dubartii umurii waggaa 122 fi guyyoota 164 addunyaa kanarra jiraatteedha. Dhiirota keessaa ammoo Rooyeman Kumraa jedhama. Innis lammii Jaappaan yoo ta'u waggaa 116 fi guyyaa 64 lafa kanarra jiraatee jira. Akka biyya keenyaatti namoonni umurii dheeraa lakkoofsan meeqatu jiru laata? Maanguddoota umurii dheeraa addunyaa kana ajaa'ibsiisan akka qabdu ni dubbatama. Maanguddoonni ishee akka yeroo ammaa kana qaroominni jiraatee guyyaan dhaloota isaanii seeraan galmaa'uu baatus. Kanaafis ragaan arkeoloojii lafee Luusii addunyaa amansiiseera. Haalli qilleensa baramaa biyya keenyaas umriin dheerachuudhaaf gahee mataa isaa waan qabu fakkaata. Baddaa Diilallaa godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa keessa imalaa jirra. Maanguddoo waggaa 160 jiraatanii fi ammayyuu lubbuudhaan jirantu jiru odeeffannoo jedhu dhageenyeetu gara mana isaaniitti kan nuti adeemaa jirru. Bakka kanatti kan argamnee fi waan addunyaan raajiidha jedhu tokko isinitti himuudhaaf mana obbo Dhaqqaboo Eebbaa bira geenye jirra. Wanti raajiidha jenne kunis asuma mana kana keessa jira. Garitti deemneetu waan as keessa jiru isinitti himnaatii nu faana turaatiin hordofaa. Gara mana obbo Dhaqqaboo Eebbaatti ol seenne. Oromoon dur marsaa gadaatiin waggoota lakkaa'am. Jaarraa tokkoo fi walakkaa umurii keessa dabarsanitti obbo Dhaqqaboon lakkoofsa jibanaa kana wallaalanus marsaa sirna gadaatiin umurii isaanii yoo nutti himan. Gadaa shanii bokkuu gadaa shanii tana gadaan shanii tuniin afurii wal geette ana. Waggaa si'a afur gadaa shananuu nyaataniitu jechaadha. Gadaa shananuu afur nyaadhe. Gadaan tokko waggaa 8, gadaan Oromoo ammoo 5. Gadaa Oromoo shananuu si'a afur nyaadheeraanuun jedhan. Fakkeenyaaf birmajii si'a 4 nyaatanii jiru. Waggaa 32 jechuudha. Roobalee, bultuma, baharaa fi horata. Hunda isaanii waggaa 32 waliin ga'anii jiru bara kana. Kun ammoo waggaa 160 ta'uu isaanii agarsiisa. Gadaa 4 nyaadhe jechuun gadaan kun deebi'eetiin gadaa amma na gaafattan hagam bultee dubbii gaafattan kana lakkoofsa sanii galaa 4 sun. Bara Xaaliyaaniin jalqaba biyya keenya weerartu bara 1888 ilmi isaanii hangafaa loon tikseera akka obbo Dhaqqaboon jedhanitti.
yoo xaaliyaan dhufe ilmi loonti seera ka amma dura jedhanii hangafaa ka dhalate kiyya ilma tokkochi san qaba yoo xaaliyaan dhufe ani yoo sani beera lama fuudheera gaafa jaanooni nugusummaa shuumani nigistii irraa fuudhanii shuumani shawaa jiraan sangaa nagadaaf oofee fide adwaa yaadattu waraana adwaa yoo xaaliyaanii biyya baasuudhaaf yeroo sana duulaamu duulanii loon illee oofanii galanii loon galanii sun asin lamuu dhumeennan biyya kan falchiisan deebanii lamuu. Hiriyyaan obbo Dhaqqaboo Eebbaa lubbuun yeroo ammaa jiran yoo jiraatan jennee gaafanne. Amma haasa'u sunniin taree jira amma du'anii taranii jiran biyya kana nama guddaadha. Tokkochillee daraboon kiyyan jiru. Nama amma gahee lafaa dhufu aaru hordofa keenna ta'eetiin jaarsa godhanne malee jaarsi qara waliin dhalannee waliin nyaannee waliin dubbannee diida waliin oollee bulle hin jiru tokkochillee horom arsima keessaan jiru. Obbo Waabee Waatichaa akaakayyuu obbo Dhaqqabootiin. Hin jiran turaniira warri idima isaaniitiin kulii dabana fagoo du'a hin jiran isaan wabicha akka jiru. Naannoo balbala shanii geenye jira naan jedhan immoo isaan. Hormaata ijoollee isaaniiti. Akaakayyuu ta'ee abaabayyuu ta'ee ilma isaanii ta'ee akkasiin balbala shanii geenyedhaan guddinni isaanii. Anu fakkeenyaaf akaakayyuu isaaniiti. Akaakayyuu isaaniitis. Akaakayyuu isaaniiti anu. Maqaa isaanii hin beektu? Ka'eennu. Amma kana haasa'aa jiran kana. Waabeemi. Waabee Wattichaati. Namni akka isaanii akka maatii kanaa umurii dheeraa qabu. Kan biraan jira naannoo kana. Arsii lixaa keessa. Umriitti hin jiru hormaanni hin jira hore. Warri wal hore hin jira. Umriitti namni akka isaanii taa'e kun hin jiru. Horaan illee namni nagamu hin jiru. Namni horaan gosa balbalaan hormaata yoo gaafatan hin jira. Gurmuu guddinna. Haa ta'u namni akka isaati amma umrii jiru ka balbala haganaa ga'e jiru. Jaarraa tokko dura sirna bulchiisa gadaa Oromoo itti hojjetanii ittiin bulanii keessa darbaniin. Daanyaan isii ka faradu isii ka bokkuuti bokku jira jedhanii bokku jechuun hangafa nama maraati. Bokkuu suniin yoo nuu furi jedhan gatii kennanii loon 20 loon 5 loon 6 loon 7 akkana fixan. Seerri Oromoo akkana. Oromoon dur hirreessaa yookaan cimina isaa ittiin ibsuudhaaf humna isaa ittiin ibsuudhaaf sangaa fardaa yookaan immoo korma sangaa luka qabeera raasaa jedhu miti. Nama tokko achi kalifa qabu jira. Sangaa. Luka yoo inni qabe gadi dhiisanii achitti qaalaan achi qabanii waa godhan akkasi jira namni dur. Isinoo kana akkam rengoonee kenna? Dubbii qabe malee harkaa womaan qabne. Jaarraa tokkoon dura jiruu turee fi kan yeroo ammaa yoo wal bira qabanii himan obbo Dhaqqaboon. Naannoon ka ammaatti tareemi ka dur. Kan durii maal fakkaata ture? Kan durii nyaachoo malee dubbii walitti deemanii gumii taa'uu malee. Shawaa yoo asii deemnu yoo asii ka'anii dhaqan shawaan torba karaa bullee 8 galgala booda itti gallaa kuni martiin hafee amma as ta'anii shawaa qaaqanii as ta'aniiti lafa maratti dubbatanii giseen ka ammaa kana tare ka dur gowwa namni maroo daanyanii dee gowwa raapholii xaafuun kunillee hin jiru. Akkanallee afaan keetiin dubbadhu yoo jedhan afaan yoo dubbatan damma kenne gaangee kenne shiqedhi farda kenne shiqedhi damma kenne aguraan naxanneedhaan aguraan naxannee irra ta'amuu namaati. Gadaaru akkanallee akka gadaaduru. Lafti amma dirree ta'e kun dur kafana uumamaa qaba magariisa. Qabbana yookaan gaaddisa isaa jala deemtam yoo har'a irra dhaabbattee ilaaltu waan si gaddisiisutu jira. Namni
yeroo sanis bosonni duriis wal qabatanii dhumanii jiru nuun jedhan. Saabeen isaa baddaa ta'e baddaa jira baddaa hurruma oli aseenanii baddaan amma ciramee gada baddaa taate baarsaafiitti dhaabanii gadabtuu irra baddaa ta'e amma. Dura akkas hin turre? Dura akkas hin turre? Baddaan moo? Dura jirti baddaan. Bosonni? Bosonni guute badda. Dur? Duri. Amma hoo? Amma hoo duwwa homaan jiran. Qulla amma. Waa'ee bosonaa fagaafattanii turtan. Waa'ee bosonaa sanamma ani tiyyumaan keessa isinii ba'a. Wanni duri bosonni kun guddaa gadamsatu jira. Jeedala diimtu jira biyya keenya kan nu argee jira manni keenya gaara kan irra jira. Jeedala diimtutu jira. Bineensi adda addaatu jira. Gafarsaa arbaan arginee hin beeknu wanni achii haga leencaa haga qeerransaa jira. Kuni amma hin jiru ardii irraa fixaniit hin jiran zamana kana. Munni dhumataa jira munni hin jiru. Namni akkas walitti dhiyaatee ture dur? Namni akkasumatti walitti dhiyaatee mana jaarrataa dur? Namni amma mukallee ittisanii hamaa isa kana ittisaarani haga mukkunte san deebiteetii wayyaa jirti qara duwwaa taatee muranii fixanii hujataniini baarsaafin kun hin jiru yoosan. Ollaanoo walitti dhiyoo ture dur? Ollaan walitti dhiyaatee jiraataa dur? Ollaan balbala kunoo amma ani ka dhaqqaboo jedhanii ardoomni shishiya warii dhaqqaboo lafa takkaa irra bula akka amma fagaatee bulu kanaan bulu. Walumatti siqee bula? Waluma siqee bula. Gidduu lafa duwwaatti tureere? Waa lafti duwwaa taloonii malee lafallee tiyya jedhee namni as dhuftee dhiyoota nami oofte malee hagasmara mi ooftu. Lafa loonii tolchu laalanii itti ijaaranii irruma bulan. Mee shiftaa wajjiniinis wallaansoo wal qabdaniitti jedhan? Dur? Akkamitti mee? Namichi haadhaan wal lolanii nama ajjeese shifta gala jedhee bahe. Lafti daandii qaraa hin sodaatanii achi nabbaye. Tan abbaye sadinat tokko seeti. Najjeesaaf qawween na didde sadeessaa uduu qalayin dhaqeetuma kunoo sammuu tana qabadhe harkaan takkatti dhabanaasee iyya hoofuu fuudhe namni lamaa hin dhufte isanillee dhiisuu dide lammeessaa inni hiixannaan dhaye achiin garkaan baalabbaanii jiga garbutti baafateera achiin adduudeeta achiin arganii isa hin beekanii ana waan beekanii gaangee gadi dhiis seekafanaa mulqadhee qullaa arsooma garaa nyaadheet anaaf namicha obbira oolchaniit galgala silaata nattuqaniit anaaf isattillee warra inni dhalateetitti dhaamanii shawa obboroo in duudee ta duudee akkuma isini odeesse kan odeesse dhuga jedheen namichi amanee namicha rabbi ajjeesissillee rabbi baasee sallee baasee gadi dhiisedhaan hin dhiisodheen na dadhabanii farda sanga abraadanaa kennanii harma nu godhanii akkasiin oraarsan. Gurra kana maaltu isinirraa kute? Anuma ofirraa kute. Maal akkamitti? Soddaan na duunaani. Qanyaama sheebana kunu akaakayyuun gurbaa kanaa akaakayyuun isaa duunaan mure. Farda gubbaatti. Ofuma keessaniif moo? Ofuma keessaniif ofirraa murtan? Harkuma kiyyaan. Maa? Gara nyaattoo namaa doobbitti badan gurra muran. Waa guddo ta'ami namni dudda beessa. Ammaa kana seete uduu booya waggaa gayan. Uduu hindi baanne beerri waggaa 2-3 geetti. Akkasillee ani. Gara nyaatto hallanyaa kunoo haadha gurbaa kanaa qawwe ebiloon 30 na gurgure. Tabiraallee damma fe'aa kennee sangaa kennee na fuudhe haadhaan Muhammadii jennuu kana. Akkasi garaana nyaatee gurra mureef. Mootota umurii isaanii keessatti Itoophiyaa bulchan yoo nutti himan Minilik irraa ka'aniitu. Minilik irraa liji Iyyaasuutu fudhate. Iyyaasuun waggaa 3 qofaaf bulche. Iyyaasuu irraa Nigisti Zawuduutu fudhattee nuun jedhan.
نادتي ماكينة لما غانجي لما مرمى ولي هيتيتي مقننا مرة يا بچيفتي شوا سدامة رتي سدامة كراكينا خنا قلتيتي قوبل لفتي زوديتو دا زوديتو دا سوديتون أقصدتي لمونا إنما مويا تجراني جانويني نوسوما كناني غافا إسا شوال اللباني إربي قراتي فنساني للبان شواجير أنغافا سنغا أوفيس سنغا نغدا دانيا شومانتا مراخا ولي شومامني كمشا دالجلي كبدا دالجلي أمالا أوفيتي نمنا باكي سان كبجاني تغرو سان كبجاني سنينجران نمجلستني ما ما لنا أبقى جراني ويفين اللي جارسا جتو أباك يا جتشودي جتش أبغى فتنا فكات لمانو مانغودوتام كان على دلومي غرو الميسانيتيم الميساني هانغفتي أبهامدي أكابو جراموم جرون تينالون بانكين كينالون قلقل الإلمان من إيدان قبو تنسى أبو الأقلام من الإلمان بانكين كينالوني لون أما injiru aanan injiru dhadhaan injiru qixxa nyaatanii uumaa haalaanii nafaa waa godhaa jiru akkana jiru. Kanaafuu ishee duriitu caalaadha. Durtu caalaadha ka. Durtu caala. Aanan gaarii dhugan dhadhaa gaarii nyaatan. Si'an xiqqaasallee qidaasii qabu nyaatan. Durtu caala. Asii kaatanii miillaan shawaa galuuf durs miillaan sa'aatii guyyaa 8 deemtu miti. Guyyaa 8. Amma immoo yeroo gabaabaa keessatti shawaa deemu. Amma makiinaa maali? Gaba kanaan gaafa laalloo. Tochi amma mangistiin amma tochi keessa hulleessise makiinaa yaabbatanii. Obbo Laqqaboon habuuraa arganiiru. Mucaan isaanii obbo Ahmaddiin ammoo abaabilee ija isaaniitiin arganii jiru. Fakkeenyaaf Maamush yookaan horteen kan Muhammad kan Cheeraatiin, Cheraan kan Hamadiitiin, Hamadiin kan Dhaqqaboon kan Eebbaan kan Badhaasoon kan Diireen kan Faaressa kan Diidoon kan Galgaluun kan Jaafar kan Galchu kan Iyyaasiin kan Galamiitiinuun jedhan. Tokko kun aana makeenna dhiyootaan akaakayyuudu argindu ekasin biru akkasiin jaran aadoon. Siniin jedhu. Ujoollee kun ka'ima maali? Ka'ima udu argindu hinduu neeree kaduu guute kan akaakayyuu arguu tokke aburaa dhiisi. Amma kun akaakayyuu arginee abaabayyuu arginee aburaa argine. Sirri keessan kunoo. Nama sadii argeani. Jaarsa waggaa 160 akaayii akka fedha isaaniitti nyaatanu argine. Qorsoo ammarradhaa. Qorsoo ammarradhaata. Mi'as qabanatti. Nyaattu mini? Baye. Isin ilkaan hin danda'u? Hin danda'u. Ilkaan keessan? Ilkaan hin jiru. Isaan hin nyaatu isin hin dadhabdani maali? Maal godharee ka keessaa yaasi rabbi. Ilkaan kun lafee iyyuu hin cabsanatti fakkaata. Shonkoora sin nyaata? Ilkaan? Shonkoora hin nyaata? Shonkoora? Tolchee. Sirriitti? Hin nyaadhasaa. Lafee hin cabsaa? Ilkaan inni shonkoora shigidee nyaadha. Ilmi keessan hoo nyaatu shonkoora? Shonkoora nyaatu ilmi keessan? Hammadimoo hin nyaatu. Teessaa fuudhee nyaata ilkaan. Qorsoos qabas qabi. Mi'as qabanatti. Kaa keessan? Shaafuu.
Shaafoo eenyuti? Simbiruuti. Robbooti isaanii kenne kaa robboo isaanii gahe ka isaa asiituu dhabe kaa ilkaan amma isaanii robbooti isaanii kenne kanaaf nyaatan. Ka isa rabbi isaan umrii isaan tursiisee jennaan kanaaf argatanii kanaaf nyaatan. Ilmi isaaniitu hin dadhabe isaan kunoo hin argatan. Kanaaf rabbi qananii guddaa isaanii kenne hojjaa keessatti illee dharan hojjetanii dhugaaf hojjetanii abbaa biyyaa jedhanii daanyaan biyya biraatti yoo dhufu isaan waamanii dodola isaan waamanii gizee dodolatti daanyaan dhufu mangistii yoo hin dhufa jedhan isaantu dhaqee achi taa'ee isaan taqabbala. Ebbo gisheeti. Obbo Rakkaboo Faadhaa fi Ollaadha? Olla gosa tokko. Gosaanis tokkuma? Tokko. Beekumsi isaa irratti ta'a malee irratti ta'ama. Kana ka isaa. Irratti ta'a malee irratti ta'ama. Addis Ababaa deemee irratti ta'a. Goobba deemee irratti ta'a. Dodola taa'ee irratti ta'a. Isa irratti ta'anii hin beekan. Kana nama akkanaati. Hojii waan hojjetu? Hojii ammamu. Amma maal hojii danda'a humna fiitii hukuman nu jaa. Amma namni hunni isaan naa dhume amma isaan kaabee godhanii ilmaa isa akka gaarii gooteef firaasha gaarii godhanii fi itillee gaarii afanii luka isaan dhiqanii salaata isaan salaatan ka rabbi isaan salaachisaa rabbi itti kadhatan malee amma isaan wanni godhaniitiin jedhan hin jiru. Du'aa isaanii irraa fudhachuu. Soorama baaniiru. Soorama baaniiru amma isaan du'aa irraa fudhatanii rabbi ulfinnaan galchi jechuu. Dhaqqaboo sarbii jedhan. Biraa kennaa nama biyya hidhattu akkuma mana keessaa jedhamu gaafa daanyaan dhufu gaafa mangistiin durii dhufu akka aanaa keessatti tokko jedhamee ka kennamu. Tokko jedhamee akka jootitti nuu dubbataaf ka kennamu. Gaafa dubbii morkaa gaafa daanyaan dhufu akkuma mana keessaa ibsamu sooressa isaan kennan. Isa kennanii ka daanyaa keessummeessu ka aanaa bulchaa fedhe mangistii fedhe ka keessummeessu isa. Guddaa namaatii ka gosa jaalatu ka ardaa ofii walitti qabee horatu ka ardaa maratissu ka badduu didu. Ani dubbadhee fixee walitti qabaa kunoo wal bulchaa ka akkanaa seenaa akkanaan guddattanii akkanaan isin bulchine akkanatti bulchaa wal qabadhaa ka jedhu ka akkanaati. Ebbo qubsaa oo jedhama. Wani wali dhufnu gosoomaa wali dhufnaa lakoomaa wali dhufnaa biyyoomaa wali dhufnaa maraanuu waliin jirra. Maraanuu waliin jirra isaan nama guddaa. Isaan guddinni isaanii nama guddaa wayitaanuu ka ijoolleetu isaan argoo kana gaani. Nama ganni keenya yookaan 74. Anuma ganni kiyya 74. Ka isaanii laachattuu asumaan dura hin haasofnu biyya kana keessa gamaa gamanattu daraba daraba isaan hin jiran. Kan jiran illee dhuman. Warri jiruun dhumanii kuuwwan warra isaanii ijoolluma isaanii akaakayyuu abaabayyuu isaanii irra darajaan dhufan malee namni amma akka isaaniitti hin jiru isaan nama guddaa. Itti soora qabuuti. Nu jamamaa kama walii gad deemanii hin tamaaggatanii dubbii namaa dhaqanii yaada akkanaatiin kataanii kama walii gadi gobba gizee kissii qaban sani faalii dhaabataniiti dodola leensho jirranuu san qeeteen naggalan nama jaba nama fe'ee bakka fe'ee oolu. Isin umriin keessan hammam ta'a? Kiyya amma 61. Qaasuma qabootee waggaan dhaladhu edmee haga dhaladheetiin ol jabaadhee beeketti edmee isaa kanuma argina. Garuu yeroo sanillee inni manguddoodha. Nama waggaa 100 fi yeroo saniyyuu waggaa 130. Sanii oli malee ichi gadi miti. Atama umriin kee hammam ta'a? 24. Gadaan Oromoo 5. Gadaa shanan kan gadaan shanan kun marsaa saddeet qabaa gadaan shanan kun marsaa saddeet isaan meeqa nyaatanii jiru 4 waggaa saddeet qaba isaan meeqa nyaatanii jiru 4 waliin gaanii jiru 4 baay'isuu 8 marsaan tokko waggaa 8 naanna'ee waan dhufuuf 4 baay'isuu 8 32 baay'isuu 5 160. Maqaan kiyyaa obbo Abdul Karim Tukee jedhama. Itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii aanaa Dodolaati. Akka aanaa kennaatitti qorannoo bifa garaagaraa gaggeessaa waajjira aadaa fi turizimii akkuma beekamu qorannoo iddoolee hawwata turizimii hin gaggeessaa qorannoo seenaa namoota beekamoo hin qopheessaa seenaa namoota beekamootiif qorannoo hawwata turizimii illee gaggeessee hin jilda bifa kitaabaatiin hin jilda jildii sana immoo qaama dhimmi ilaalu sun irraa dubbisee argachuu hin danda'a. Kanaaf nullee amma karoora bara 2006 kana keessatti aanaa kennallee maqaa waamsisuuf biyyattiillee maqaa waamsisuuf akka waliigalaatitti hojii guddaa gama kanaan qoranne qaama dhimma ilaalutti beeksisuudhaaf karoora bal'aa qabannee jirra. Karoora keessa seennee hojii kan jalqabne sin jirra ta'uu isaati.
Maanguddoon tokko duutii kitaabni guuboon tokko gubachuu wayyaa jedha Oromoon yoo mammaaku. Obbo Dhaqqaboo Eebbaa yoo namootni seenaa qoratan bira oolanii bulanii irraa iyyaafatan seenaa dhugaa turtii isaanii keessatti qalbeeffatan kan himan ta'us waadaa nu galaniiru. Keessumaa wantoota jaarraa tokko dura turan. Kanaafuu qorattootaaf banaa goonee qophii keenya goolamna.